obbo Lammaadhaan wanti jedhamaa jiru dhuguma obbo Lammaan waa'ee waraanaa maal jedhu paartii badhaadhinaa waliin ni hojjetu kabajamoo jaalatamoo hordoftoota keenya sagantaa har'aa keenya irratti immoo waa hedduu qabannee isiniif dhiyaanneerra nu waliin akka turtan isin affeerra jechuudha. Akkuma beekamu obbo Lammaa Magarsaa gootummaa isaaniitiin nama beekamaa fi Oromoo qofaaf osoo hin taane sabni biraayyuu isaan ni jaallatu. Obbo Lammaan nama abbaa qabsoo uummata Oromooti. Obbo Lammaadha uummanni Oromoos kabaja addaa qabaaf jechuudha obbo Lammaadhaa fi akkuma beekamu kanaan dura sababa paartii badhaadhinaa hin fudhanneef hojiirraa yeroodhaaf ari'atamuun isaanii ni yaadatama. Amma immoo odeeffannoowwan bahaa jiran kanneen sooshaal miidiyaa irrattis ta'e wantoota garaa irratti odeeffannoon bahaa jiran waan kanaan adda jechuudha. Isa kamiin waa'ee paartii badhaadhinaa hin fudhanneef hojiirraa ari'aman waan ta'eef hojii dhiisanii hojiin odeeffannoon duraan ba'a ture hojii dhiisanii jedhame odeeffannoo ammaa kanaan wal faalleessa jechuudha. Obbo Lammaan yeroo kanatti hojiirraa ari'amanis duubaan mootummaa waliin hojjechaa jiru odeeffannoon jedhu bahaa jira. Akkuma beekamu isaan kanaan dura VOA irratti interview godhanii akkuma dubbatan rakkoon isaan mootummaa waliin qaban dhimma paartii akka ta'e hubatamaadha. Paartiiwwan yoo idaaman paartii badhaadhinaa fudhachuu dhiisuu isaaniitiin akka ta'e beekamaadha. Kanaafuu erga paartii duwwaa ta'ee hojii garuu dhiisuu hin danda'anii jechuudha. Hojii isaanii hojjechaa jiru odeeffannoon jedhu dhugaa ta'uu danda'a waan jedhudha. Kanaafuu mootummaa waliin hojjechuu danda'u jechuudha hordoftoota keenya. Mee isin ammoo waa'ee kanaa irratti yaada keessan komentii irratti nuuf ka'a. Namoota birootiifis akka qaqqabu share like gochuu hin dagatinaa. Galatooma.